walitti bu'iinsi humna waraanaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay maalirra gahe? TPLF mootummaan Itoophiyaa humna dafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Mohammed Hamdan Dagaaloon durfamu RSF waliin ta'uun lixa Tigraay naannoo Shirariinaa jedhamutti humna nageenyaa Tigraay irratti haleellaa raawwate jechuun himannaa dhiyeesse. RSF humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu waliin wal waraanaa jira. Garuu naannoo daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa walitti bu'iinsitti ka'e jedhame kana qabatee kan jiru humna waraanaa Suudaan akka ta'e himama. Kanaaf humna RSF naannicha jiraachuu kan mirkaneessu gama RSFiinis ta'e mootummaa Itoophiyaan ibsi kennameen jiru. Himannaa TPLF kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan hangammaatti wanti jedhameen jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waggaa lama wal waraanurra waggaa 20 karaa nagaan mari'achuu wayya jedhanii ture. Garuu TPLF dibbee waraanaa rukutuu jaalata jechuun himataa turan. Walitti bu'iinsa sanbata darbee humna waraanaa Itoophiyaa fi humnoota nageenyaa Tigraay gidduutti mudate hordofee namoonni hedduun naannoo Tigraay irraa gara Suudaanitti baqachuu AFP'n gabaaseera. AFP'n qaamolee nageenyaa Suudaan wabeeffachuun akka gabaasetti walitti bu'iinsi guyyaa tokko ture hordofee namoonni dhibbaan lakkaa'aman Tigraay irraa gara Suudaanitti ce'aniiru. Suudaan ofiiyyuu waraana miiliyoonota qe'ee isaanii irraa buqqise keessa jirti. Ibsi TPLF har'a ganama baase ammoo humni waraanaa Itoophiyaa haleellaa qilleensarraa fi humna lafoon ganama barii irraa jalqabuun hanga waaree boodaatti humna nageenyaa keenya irratti raawwate jedhe. Humni nageenyaa Tigraay aarsaa wareegamtoota keenyaa kabajan dhoowwanne haleellicha haala gaariin qolateera jedhe TPLF. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee walitti bu'iinsa kanaa ibsa kenneen qabu. Garuu TPLF gootummaan ofirraa qolanne jechuun ibsan. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa naannoo Tigraay mariin furuu akka barbaadu irra deddeebiin himaa ture. Dabalataan TPLF humnoota faallaa mootummaa Itoophiyaa dhaabbatan akka Eertiraa fi Masrii waliin ta'uun Itoophiyaatti waraana kaasuuf akka socho'aa ture komataa ture. Dhiyeenya TPLF waliigalteen Piriitooriyaa akka diigame ibsuun pirezidaantii yeroo naannichaa mootummaan muude Jeneraal Taaddasaa Waradaa aangorraa buusuun Dr. Darbatsiyoon Gabra Mikaa'eliin muuduu ibsan. Aangoon Leetanaal Jeneraal Taaddasaa waggaa tokkoof dheerachuu kan morme TPLF filannoo waggaa 6 dura taasifameen mana maree mootummaa Tigraay hundaa'ee hojiitti deebiseera. Leetanaal Jeneraal Taaddaseen yeroo aangoo turanis ta'e akka itti gaafatamaa waraanaatti dhiibbaan hojii baay'ee waan irra tureef kana duras badaa alatti bahanii hin socho'an. Kaaba lixa Itoophiyaa bakkee Suudaan daangessutti waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti sanbata ganama walitti bu'iinsi mudachuu maddeen garaagaraa dubbatan. Walitti bu'iinsa kana abbaa eegalarratti bulchiinsi Tigraay TPLF'n hoogganamuu fi aangawaan mootummaa federaalaa gidduu wal himataniiru. Walitti bu'iinsi kun hooggantoonni gartuu TPLF bulchiinsa yeroo mootummaa federaalaan hundaa'e diiganii aangoo erga to'atanii booda isaanii fi mootummaa federaalaa gidduu muddamni erga cimee booda mudate. Aangawoonni bulchiinsa yeroo Tigraay irraa aangoo fudhatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 25 bara 2018 ibsa baasaniin mootummaan badhaadhinaa barii adoolessa 25 bara 2018 eegale lixa Tigraay kallattii Sharariinaatti ifatti waraana baneera jechuun ibsan. Sanbata ganama waraanni eegalee qophiiwwan kan dura turan qophii waraanaa tuttuqqaa fi haleellaa diroonii eegalee hordofee ta'uu eere. Himannaa aangawoota Tigraay irratti gama mootummaa federaalaas ta'e raayyaa ittisa biyyaa wanti ifatti jedhameen jiru. Akka Dr. Abrahaam Balaa miidiyaa hawaasummaa isaanii Facebook irratti jedhanitti kan waraana bane mootummaa osoo hin taane dhaaba naannicha harkaa qabu TPLF ta'uu himatan. Mootummaan federaalaa fi boordii filannoo biyyaalessaan beekamtii kan dhoorkame dhaabi TPLF yeroo adda addaatti tokko sakaaniin lolan irratti banuuf jedhanii wal himataa turan. Dr. Abrahaam fuula Facebookii isaanii irratti humni kun dargaggoo fi daa'imman Tigraay waraana hin beeknee fi kaayyoo hin qabnetti akka baalaa akka harcaan itti naqaa jira jedhan. Waraanni kun ammuma yoo dhaabbachuu baatee fi dargaggoon Tigraay waloon yoo hin sochoone balaa hamaan ni dhufa jechuun gochicha balaaleffatan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyoo paarlaamaa keessatti haasaa taasisaniin TPLF Itoophiyaa jeequuf Eertiraa fi qaamolee Itoophiyaa morkatan kaan waliin hojjetaa jira jechuun himatanii turan. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kanaan gammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Hanga oduu birootiin yookaan viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.